dhaggeeffadhaa waan tokko dubartii wayita alaa gara alaatti fakkeenya wayita sargiidhattu wayita nama bira deemtu bareeduu caalaa zinata ofii bareeduma ofii kan qabachuu qabdu mana keessatti abbaa manaa ofii afutti bareeduu qabdi. Warqii gaarii abbaa manaa ofii afutti mormatti godhachuu qabdi. Ustaz Qasim miira keechaa ba'a miira keechaa ba'a. Yaa miira keechaa ba'a. Okay miira keechaan ta'adha. Asiin jedhanii Agameen. Thomas, Qasim, do inshallah. Fakkeenya afammaan jechuun waan keessa leesee Makiya gabaabsi niga. Adara kee qofarran bullu gabaabsi allaq ummati. Tole. HR. Harun meege daqiiqaa takka gaafii isiin dura gaafate takka irra waada balaafi. Dhiirri yeroo gaafii jaalalaa dhiyeessaniif maaliif boonuu kajette san irratti saayinsiidhaan wal qabsiisee jechuun dhiirri yeroo atiin dubartiin jaalala isaa dhiyeessitu wanni inni iigoo ofii qabatuu hin dandeenyeef yookaan iigoo jala deemu. Raamu. Beekaa irratti tarkaanfadhe. Iccitiin baasiniidha bara mogga raamu kaaja'u sheekaas. Iccitii baasuuf osoo hin taane kennafamaa dhiirri tokko dubartiidhaaf yoo jaalala dhiyeesse dubartiin sun yoo isa didde gurbaan dhiiraa sun obsuu danda'a. Na diddee miti homaa rakkoon qabu tabiraa rabbi naaf kaahee jedhee obsaan irra taruu danda'a. Dubartiin ammoo dhiiraaf jaalala dhiyeessite yoo inni isii dide isii ni dhukkuba akka isaa sanitti akka salphaatti fudhatuu hin dandeettu. Kanaaf bifa boonichaa sanitti agarsiisaa jechuudha. Akkasii scientifically waan argeedha waan dubbiseerraa akka ka'e. Asirratti ammoo isinuu ni beeytanii iccitii keessan hin baasuu irra sinii tare. Asaan qofaa miti abiitti barakillaahu fi yeroo baay'ee nuti warri dhiiraa dubartoota barbaannu kan akkamiiti? Dhiirti dubartii akkam biraa irratti haa goonu waan kana Dr. Haruun barreessi naa kaa'i. Naa kaa'i. Wayii fan kaa'uu barbaade. Naa kaa'i. Biksas irra goonee gaanee irraa dubbanna inshallah. Bakka kana nun dagachiisina. Kana nu dhiyeessuun hojii keessanii bar hojii kennaa miti. Yoo nuti isinii dhiyeessina. Isinitti seenne waan ta'eef hojii keessanii seenuu qabnu. Isinii dhiyeessina. Sireenyaa siraa idalla. Isinii dhiyeessina. Yaa eenyaa siraa na'u kuni dalagaatee. Wanni jiru haqiiqatan yoo waan kana keessatti isinii himsee ilmi dhiiraa kun mukhtalifa baay'ee tokko wal dhabaa. Dubartii yoo gaafatte dhiirummaa itti dhagahama. Lammoo deebi'ee akkuma hadhaana gaafatte na dhiisuu keessatti illee qaaliin qabduu keessatti ilaala. Pointiin inni keessatti ilaala. Irra deebi'amee jechoota kana. Akkuma hadha jaalala naa dhiyeessite na dhiisuu keessatti illee salphaadha isa jedhu ilaala. Pointiin inni fudhachuu qabu jechuudha. Akkuma hadha naaf dhiyeessite nama biraatiif illee dhiyeessiti ilaala. Wanni isin laaluu qabdan. Garuu wanni kun yaadota dhiirota hundaati moo jenereeshinii walumaa galatti moo? Kuni hunduma keessa jira. Tokko ilmoon intalaa ila dhageeffadhu siima ilmoon intalaa dhiira gaafattuu hin dandeettutu sammuu namaa keessa jira. Dhageeffadhu ilmoon intalaa dhiira gaafachuu hin qabdu dhiiratu gaafachuu qaba. Isa jedhutu sammuu keessa jira. Nagargin seera sharcii islaamaatitti ilmoon intalaa gurbaa dhiiraa tokkoon si jaaladha jechuu dandeetti ni dandeetti. Itti tandaraadaramuu qabu. Ittuftuluun qabu yoo hin feene illee suutaan taradda'uuni yookiin suutaan isii hubachiisuu barbaachisa. Waa hedduutu achi keessa jira. Bakka kana keessatti gaafii dubartiin ilma dhiiraa si jaaladha jettu keessatti negatiivii fi pozitiivii jira beebi kiyya. Okay, negatiiviin isa kami? Negatiivii fi pozitiiva keessatti akhlaaqa mucayyoo sanii keessatti ilaallama. Intalti tun seera sharcii islaamaa keessa jirtu yoo taate intala muhajjabaa intala akhlaaqa gaarii qabdu intala islaamaa taddaandii rabbii keessa jirtu yoo taate gurbaan isii qeebaluu qaba. Okay, asirratti gaa gurbaan isii qeebaluudhaaf yoo jaalalli fakkeenyaaf amma asirratti waan jiru jira. Obsa 1%. Waan daqiiqa takka. Laal amma fakkeenyaaf miira keechan to'adhaa Ustaaz Qaasim. Intaloon takka miciyyoon takka dhufteeti Ustaaz Qaasim jaalala gaafattee jennamma. Fakkeenya amma kuni fakkeenya. Miciyyoon takka dhufteeti Sheekh Qaasimiin jaalala gaafatte. Jaalalli Sheekh Qaasimiif qabdu isii booji'amtee gaafatte gaafii jaalalaa dhaleesteeta.
Asirratti Dr. Harun. Ah. Boota tana bar sagantaa yeroo biraatti qabnaa wanni siin jiruufu. Okay. Maalii fi bakkumaan si kaa'e negatiifa pozitiifatu jira jedhee si kaa'ee jira. Tafsiila dheeraa. Taayimii guddaan irraa fi tabarakallah. Ayyato. Gaariidha. Gara biraatiin wanni jechuu barbaadu filmaata bultii kana keessatti dhiira moo shamaraattu filannaa filmaata heddummeessa bultiidhaaf filmaata heddummeessu dhiira moo shamara namni dhiiraa kan inni ilaalu yeroo baay'ee bilillichii kana ilaala. Bilillichii fuulaa kana maali rifeensa funyaan isii maal ana dhaabbina isii akkana isii deemsa isii kana akka burjii khaliifaa san ta'uu barbaada qottoollichi kun. Qajeeltuu wal qajeeltuu funyaan dhaabbattuu rifeensa gadi buutuu ilaala. Alaa kulli haaliin mircaa guddaa kan filatu mircaa irra gahaa kan filatu warra dubartootaati. Kafilatuu qabu moo kafilataa jiru? Kafilataa jiru warra dubartootaati. Dubartiitu filmaataaf dhiira. Oh my god. Kuni. Mircaa guddaa kan filatu mircaa irra taraa kan filatu warra dubartootaati. Akkamitti jedhii na gaafadhu? Akkamitti? Bakkikkil. Ilmoon dubartii takka gurbaa tokko haasaa inni haasawu haasaa lubbuu qabu yoo haasawu taate. Fagoo haa jiraatu. Yookiin yoo namni dhiiraa gurbaa sanirraa namni dubartootaatu haa ta'u hawaasni nuu haa ta'u waan gaarii waan isarraa dubbatu taate bultiidhaaf hawwiti. Intaloon sun nabsee qabaachuu isaa nama gaarii ta'uu isaa. Khabira dhuftee akka halaalaa sayyoo hanqatee achi baddee biraa deebi'u deemtu. Yaa dhageeffadhu. Sirri galaara dubbiin kiyya kun. Yaa sirri naagalaa jira. Dhageettiin jaalatti jechuu bara. Dhageettiin namni kun nama akkanaati. Nama jireenya gaarii qabu, nama waa dalagatu, nama bu'aa qabu, nama barnootaanis guddaadha. Nama jireenya isaa keessatti irratti godhu. Yoo barbaadde jechuu gurra barbaadde oduu naati oduu tun. Halkanii guyyaa baay'ee bakkulaa ganyaallau. Dhageeffadhu waan si himaa jiru keessatti. Sirriitti meena dhageeffadhu waan kana. Wayii fan dubbachaa jira. Namni kun jireenya kana keessatti gaarummaa isaa yoo dhageette wanti isiin filattuu fi jireenya kiyya fuucharii boruutiif naa ta'aa filatti. Ilmoon dubartii. Erga gaarummaa isaa isarraa dubbatani. Wanni itti ilaaluu qabdu baabaa kiyya. Namni kuni nama mul'ata qabu. Namni kuni nama boruuf gaachana naa ta'u. Namni kuni nama boruu na hammatuudha wanni sammuu isii keessa jiru. Dhagaartaami? Dubbatuu danda'a, na hubataa, na dhagahaa, nama gaarii erga ta'e erga kabarri irraa dubbatame. Milaasanyaa hundoochaallee warra dhiiraa kan arraba isaanii kana gad diriirsanii kompiitarri akkasitti waan barreessu waan silaa sammuun isiin baanne itti naqan arraba. Haqiiqaadha. Lamin waxafatnu. Isiin jechoota isaa san keessaa dhugaadha onneen dubartoota waa amanuu guddatti. Dhagaartaa mee biibiki? Waan waxamatii isii qopheesseetu yookiin tokko waanuma haasawu santu dhugaadha. Dhugama godhee itti dubbateetuma jireenya isaatti hubatu. Tokko faayidaa yeroo sanii qofa laalee wanta hedduun galmeessa. Erga kanarraa dhageettee bultitti seenti dubartiin. Maaliif filannoo isii ta'a namni kun? Nama isiin boruuf hedattu ta'a. Bakka abbaa bu'a jettee, bakka haadhaa bu'a jettee, bakka gosaa bu'a jettee, bakka obboleessaa bu'a jettee, bakka hiriyoota kiyyaa bu'aa namni kun jetteeti filatti dubartiin. Ilmi dhiiraa hoo mooyaa qabdi, durriyyee, na dhageetti, jireenya kiyya qabdee ni deemti. Maafi habiibii kiyya. Oluma haa qajeeltu. Inuma fuuluma haa bareeddu. Sarakasii irraa qabame jedha bar. Sarakasii jechuun sii galaami. Kottee sii kanarraa qabamedha bara biiki. Sii galee? Uummanni ciikii jaaniin kun badaa bara.
Dhagee. Kanatu irra filannoon ishii jireenya boruutiif ka isaa kanadhaa bareedumaadhaatiif hubata irraa gafaadhaan daqixalloo jedhee nu waa'ee dabbabe. Bareedumni ni irraa gafa. Maali obsaamee sheekaasi maaliif kolfa jarri kun mee maal dhaga'anii kolfan? Waan irra dhageessitanii qofaltan san hima. Beekuun. Maal isaan kolfisiisan? Mana kan kee jiran himsiisan maal godha? Anna rakkisanii rakkanne bara uummata kanaa wajji rakkaddeeni. Haya. Maal jettan? Haasaa keessan nama kolfisiisa. Dhugumatti chiikin rakkoo qabdi. Haya. Nasi. Mana nu garam godhee birachi taree wanni maala tika diriirsitu maali wannaa rabbi mannaa Astaghfirullah lazim. Alirrachi tara inni itti isinii guuta. Yoo wal duubaan baxabbanne maali faayidaan isii duuba? Astaghfirullah. Dalagaan keenya baxabbatu maafini? Lakki saraka sirraa qabame irra chiikii tana saraka sirraa qabame. Astaghfirullah. Akkasi. Maaliif yeroo baay'ee as jalatti laawwan barreessan odu wallaalteetii maqicha maal jechuun maal jechuu itti sanu hin deebinu irra bakka amma fixanne nuti oduu kudura oduu rabbi itti buuse. Kanaafuu irra guddaa waan bililli jedhu san filachuu caala wanni filachuu qaban waan gaarii filachuu qabanii waan gaarii kan filatu warra shamarraniiti. Yoo rabbi qajeelcheefi jedhe kan gurraan dhageette sun akkuma isiin jettee nama hamilee gaarii qabu nama baratees nama hojjatees waa hundattuu jijjiiramuu ta'uu danda'ee argamaa fi jechuu barbaadeeti barakallahu fiikum. Filannoo dubartiitu kan dhiiraa taraa. Okay, bareedaadha. Bareedaadha. Gaariidha waan akka malee dansaati. Maamma doonoo maal jetti isa jedhu gaafattee jira kanaa maamma doon ka jettu bannaati. Ka maamma doon gaafa biraa isinii deebisu yookiin? Gaafa biraa isinii deebisu. Laa waa'ee maamma doo kaasuun barbaannu lakki. Yooni jagnaa noo itti wandaa hundi bakka waddatu. Akkana hono. Wandaa hundi daratu nafaa safaa yaadee noo jetti. Mee du'aayi nu godha. Oduu haadha oduu zaantun zaa du'aayiiti. Obsaan du'aayii amma jettu tana booda irra geenyaa obsi tara gaagge. Oduu waree rabbi sitti buuseeti. Rakkanne isinii waliin. Akkam isin garam isin jedhaadha hin qoy. Tolee gaariidha Ustaaz Qaasim gara biraatiin. Mini sheenoo ka jedhu filatiin agaruu ijoollee. Mini sheenoo ka jedhu filatiin. Waa. Mira kecha ba? Mira kecha. Oh, mira kecha to'achuun dandeechanii isin. Baate andaanni kan aroodaa maa'oon tigirello. Kan daalleenne. Mini sheenoo. Oi jaartii maaltu isin gee ustee soorettiin tun ammoo oduu rabbi itti buuse isiin tun. Maal jetti qoy? Maa usteen caqastu haasawa isiin. Haadha oduu tan oduu rabbi itti bane warshaa oduu tan. Haaya. Jedhaa dubbattu rakkoon qabu. Wanni dalakki jaalalumaat akkatti sii girgirsaa jiraatu gaariidha. Fikir koono. Yaa fikir sirri. Bareeda dhagaa HR mee yaada jaalalarraa waan si dhibe yoo qabaatte as baasi. Sagalichin dhagahamu miira keechaa bahe. Mucayyoo wayii kadhachaa turte onna seensi jettee kookeetiidha jarri barreeffamu daalaa. Kookeetiin hin arganne osoo hin argatin maali sii galcha? Achumaa turte. Ustaazonni maal taate? Jaalala barsiisaa jira. Ustaazota kana durii moo'ii bakka onna moo'ii nu seetanii. Qoy. Jaldeessamu kakar nu seetamu. Sheekaasim na koottaa. Ustaaza sheekotii aalimman warra ja'amu kana isaan kuni imaamata asirra gaddeebisanii if dura laaleen if jala malee harreen si dhuftu makiinaan si dhuftu boofni si dhufu jawwee sareen si dhuftu haas nyaattu jechuudha barii kan isaa if jala malee
iddoo laalin jechuun kuni wanni si dhufu guutuun haasilee qimsu jechuu bara. Kan if maddi laalin mirgaa bitaa kee laalin of dura duuba laalin gubbaa jala kee laalin jechuu bara. لا حول ولا قوة. Maal jechuu? من شيء يا أخي. Ustaz Haruni, akkuma sheekotaan akkana jedhan kana warra meedikaala keessa dalagu kanallee beekta gaafa mataan nu dhukkuba nu jenne beekta ndee isinillee isin dhukkubaa nu jedhanii beekte. Dhugan baanaarra Dr. Rahma. دكتور راما كان من شيء نوجد. Ayyee. Waan jiruu qabdan ittiin fakkaatu irra laalina. لا حول ولا قوة. Nadi ba wallahi na haala nadi. وتهدر أنا بيتني وتهدر. بقى أكوان بني سويت أي وتهدر كلا لاري سودات أنا منكين. يو إنه فتا أبوري سكان كيتي لكي سنة تاني مري أبوري سكان كيتي لكي سبيلا باتي مري نولي أكازو ما وري شيكوتي دا مكاوا دينا ربي براني وشي كوبي شانو رتي تكوني أبوري سان كيسني أبوري ينكية إلمو شمرا ولين ألني ولين قدني منا خيس ولين جرا درجة جيس ولين جرا نوتيس درجة قول أكنارا جرنا هو سون جارين ونجار سنا كايه هاي والله لازم. Okay. Me echi erri maal jette yaadni kanke? Sagaleen kee miira keechaa bahe. Isiin na tuttuqaarti jala kanatti beeytaa beekiyya. Ustaaz Qaasim dura waqeen taraa jaalala barsiisaa turtanii. Waqeen taraa garii dhugi mucattii dubbadhu ati. Waqeen taraani. Gaariidha. Eenyu obsi furmaata carraa kee fixattee an tajeetu tun eenyusi an maqum akkamiin deeman an bayyo. Akkasuma dhiibtaani babaatni. Doktorriin dhukkubsatu sila. Nadiba. Doktor Rama. Dhiisaa Dr. Rama eenyu an tajeetu. Rakkanne meenu dhiisaa qufaa yoo nu qabelle akkasumatti ittanaa ofirraa yaana nu dhukkuba yoo jenne namni nu namanu. Akkuma amma isin waan jaalalaa yoo dubbattan sila sheekonni illee jaalalan beeyti jedhan kan. Sheekotiin Irrakkan. infuutuu fedhiin qabdu maal wama takka irraa zeero itti fakkaatti. Subhanallah. Nama yuutiin fakkaattu malee waan jaalalaa yuu sila dubbachuu barbaattaniifaa nama jedhu jira bar ajaa'iba. Interesting anyhow. Jira. Safuu bara kana. Okay. Eenyu anta jettu dubbattu ati. Eeshi goota ko ayyata. Aya. An enzil nun taphattaati. Waani Dr. Harun bilichilichi dhiira moo dubartiitu filata jettan san irra waa jedhu yoo na amantan. Yaada dabalataa waa takka. Appearance kana irratti ka yeroo hedduu shawwadamu warra dhiiraati. Appearance jechuun waan gubbaa kanarraa mul'atu laalamee gubbaa kanarratti waan amma an uffadhee deemu akkaataa appearance kiyya mul'ata kiyya ka gubbaa kanarratti laalee ka yeroo hedduu shawwadamu warra dhiiraati. Dogoggora keessa seenu yookaan gartee dubbiin harkaa baddu. Kaduraan deemsa bareedaa deemulleen deemsa wallaalee mogoleen isaa wal dhoytu warra dhiiraati. Dubartiin ammoo haasa warratti shawwadamti. Amma fakkeenyaaf nama tokko akka reefu tana Ustaaz Qaasim jedhan sani jecha bareedaa yookaan haasawa bareedaa haasawa maachuurii hayyuun haasawu wahii yoo inni haasawe haasawu masaasan dhageette kuni hayyuudha nama kabaju jetteetiin deemte keessaan itti barreeffatti jechuudha. Gaafa namni hayyuun tokko asirratti jecha bareedaa dhiirri tokko asirra bahee haasawuu eegale
inboxiin isaa akka boombii Israa'elii fi Falistiin walitti darbitu kana dhoowwuuf ta'a jechuudha. Maamaa hedduu argata. So dubartiin haasawaan bakka bamilaas no minishawwadau. Gaafsan illee ilmoo shamaraa miidhaan isiin achi keessa miidhamtu sunitti mul'atu yeroo baay'ee beekaa. Akkamitti itti miidhanne? Maaltu itti mul'ata dhiina gaafadhu gaa. Ishii maaltu itti mul'ata? Miidhaan achi keessatti yoo bultii san keessa seenuun miidhamtu sun baay'ee itti mul'atu. Waa hedduutu itti mul'ata. Jaalalli qabee jira itti mul'ata takka. Xiqqisho gaafii adeemsaa xiqqisho. Gaafa sagalicha nama sanii dhageessanii bultii keessa galtan. Quba if nyaattan akka sagalee yoo isin hanqate jennaan dhiisanii biraa baduudha kaa jette laan. Hedduu takka obsiti hedduu takka maaliifi masoo sodaatti masoo saalfatti maqaa saalfatti boru asii bahee maal taatutti mul'ata ilmoota baru isinii faagal wanni kun wallaahi kana itti mul'ata boru asii bahee maal